Hordoftoonni Abrahaamii fi Ruutaa kana caala ingaa istop jedhan dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Warri kallattii garagaraan isaaniif qabsoomaa isaaniif dubbachaa turan jechuudha. Maggaarrajaan gadi buteetti dhimma mataa isheetiiti. Anaaf immoo subscribe like naa godha adarraa waaqasiniin jechuu jaalladhaani saaniyaa irbaataa fuudhee achi kaayee osoo inni kennuuf oduu odeessuudhaaf jedhee jechuudha. Maaliif jennan namni dhufa waan ta'eef fuula koo nawwineessin amma kaasakan namni muluun asii irraafama achi irraafama isaan ispoortii yookiin immoo xibbaa xibbee taphachaa jiru jechuudha. Shuwwee maaliidhaan jette tokko ganama ni jennaan shuuccee sana isa kun akkasitti laga bishaan itti akka zeennee taphannu isadha. Sitti makaa innaa deefi waan baay'ee jedhanii eenyudhaan ifaadhaan maal gochaadha kanatti jirtu jechaa kan inni ture gochaan kee maayinneedhe jalqabarrattis immoo naaf hin galle wanti isaan gochaa jiranii obboleessa isaa bukkee ta'uu dhiisee haati manaa yookiin immoo jaalalleen isaa baddeetu jirti ishii faana dhaabbachuu dideedha. Maali akkaataan isaa naan galle maayinni jechuun galgala kana immoo argamtee jechaa jiru maartiin fe'ee argamtee qilleetamii keessaa naa kaasu dhuguma argamteetti jettaniitu taanaan jechuudha. Hin sobdu durayyuu hin sobdu jechuudha. Lubbuu namaatiin taphattus hin jechuudha. Nuti mee warreen biyya harabaa keessa jirru mee gowwootadha. Dhugaantiin hin jedhame gowwootadha. Anammaa dhugaa dubbachuudha hamma gaafa bilbilli qoonqosti gaafa bilbilli kun narratti akka carraa ta'ee osoo hin argin irratti bilbilamee biyyarraa jechuudha. Narratti bilbilamee osoo hin argin jedhe amma fayyinaa deebisanitti wayini maaltu ta'ee maaltu kutamee maaltu qurxamee maaltu jedha fesh hin jedha. Isaan garuu maali dhare narratti miskoolanii irraa ba'an ani immoo madhimaan kiyya na fashafashama bakka. Isaan amma xibbaa xibbeen irratti taphachaa wal nu nyaachisaa kan isaan turan jechuudha. Sijjammar mee namni ilmoon jalaa badde ilmoo ishii tarsa'anii dhalan sun gaafa badde akkamitti cal jedhame nama teessisaan guyyaa shaniitti. Siras isa biraanis immoo giftiin maannoo waca keessaa bahuudhaaf jettee ciqici keessaa bahuudhaaf jetteetu iddoo ta'ee dhattee ishees immoo bilbiltee haazirtiin cannaqamina iddoo kissi minaamina dhaqinanii jette. Ila dhugaan siin jedhen ilmoo namaa jechuudha hojiin keessa mulu ol nama jedhe dhugaa rabbii dubbachuuf taanaan jechuudha ol. Isa biraaniyyuu immoo warra tiktookii maayedhu warra laayifee qarshii walitti qabamee akka isheen ittiin barbaadamtuu fi yookiin immoo kennamee akka birriidhaanii barbaadamu birri walitti qabuu qabna itti turan bu'aa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Ani warra mee koomentii na bira jirtu dhugaa dubbachuuf osoon bira jiraadhe ani hin beeku dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Ani hin beeku osoo akkanatti wal bukkee jiraanne ani hin beeku akka simmeetiinatti kaastanitti jechuudha. እና የማንኛውም ይቅር በላችሁ ይቅር ብያችኋለሁ እኔ በራሴ በኩል ማለት ነው። እና ቦሩ ጉያ ዲፈማቲ ቦሩ ዲፈማ አችን ዲፈም አሲን ዲፈም አችን ዲፈማዳ ሰብራኒ ሲሞ ቢኒን ፈኢስሞ ኤርሜላ ንብረ ጅርቲ ክሲን ራዳባችሁ ቀባሩ ታኒ ከሰሰምቴ ፖሊስ ጣቢያ ገሉ ሂንቀብዱ ኤፋኒስ ዋንቱ ኮተኡን ቀቡ ነማቲ ወለት ነሙ ሂንቀቡ ይቻል ቶክ Ermeelaani dhugaa dubbachuuf taanaan kan kana gootee dhokatte yoo dhuguma ofishiitii dhokatte Abiraam irraa gargar ba'uu feeteeti. Yoo dhugum kana gootee osoo namatti nimiin osoo polisatti nimiin osoo haadhatti nimiin yoo dhokattee jiraattee yoo isaan hin dhossine ta'e Abiraamii fi Ermeelaa waliin jiraatuun soba. Waliin jiraatuun soba Ermeelaan dhuguma yaada sammuu isheetiin yaaddee kana gooteetti taanaan jechuudha. Yookiin immoo icciitii wayii gizee ammaa kana waan baay'ee jira waan ta'eef yoo jaalala duraa wayii qabaattee hiriyaa duraa wayii qabaattee inni waa kaasee dubbii wal quunnamtee guyyichi wal quunnamee achi deemtee haala mijeessuudhaaf yookiin immoo sin barbaadu jechuun dhadhoositee bicha ganaadha fi xoorinnatiin ganaadha bicha maal odeessuu wanta odeessaniyyuu namaaf hin galu.
maal qabamee amma biraankii gaarii yaadaan diraamaa gaarii yoo nuuf fiddan fataa isinitti jenna gaafa dhabnee dhufne fataa isinitti jenna mee daddaalachoomne nuti tunu daalacheessitanii maal qabamee dammoo kan akka ifaa nama gubu hin jiru. Hojiin ifaa balgodheetu nama guba balgodheetuma jechuudha. Akkam nagumaa hojiin jechaanii ture jechuudha obboleessaan. Akkam maal nagaa gaafattaa maalidhaan natti ta'a jettu suura ishii baddeetti adda ta'e suura ishii natti laxxaftee jennaan hin barbaachifne jenneeti miidiyaadha jedhe. Muudii qabatamu hin barbaachifne inni miidiyaadha waan ta'eef kanaaf akkas goone maaltu ta'e wanti ta'e maaltu jira. Ani Ruutaa faanan ta'e eengaddas immoo dhufee mana rukutee jennaan ani koo isa kana duraa darbatee manaana baasee jette sana irratti inaaf fadhan irratti kaatee eenyinaan Abiraam obboleessa kiyya maallaa godheen akkas godhaanii isumatu balleessaa qabaayii malee ani waan akkasii irratti si yaadusii iyyaanne uma tokkos immoo waan hin godhin qabu hin laxxabnee isatti naa laxxafta footoo harkatti baattee maal jechuudha. Ruutaa waan barbaadde yoo goote ta'e maa gooteen jedhuuni kan dabarsite irraa kan ka'edha. Daaniin akka barbaade yoo ta'eyyuu ta'e maal isaatti shaqabbaxxaa maal isaatti shaakkalta wajjiniin dura deemteetu inni akkatti akkanas godhu maa inni akkanaayi iddoo keen qabattu seera keen qabattu maa inni wajjiniin ta'e yeroo darbe gaafa na naasofsiisu namni na hubatu namni yaada koo naa bare hin jiru jedhe dhiphina keessa galee Abiraam dhugaan siniin jedha edaa gara laafummaasaa. Idaa maalisaatu waaqayyo isa gargaaree dhuguma yoo hanga yoonaatti isaan ga'e malee dhugaa dubbachuuf akka girrigirii waca bucaa buciisa kanaatti ani lubbuun isaa yoo ragaadheen beeku garuu qajeelummaan namaaf yaadu tolanni namaaf yaadutu waaqayyo isa gargaaree jechuudha. Gaafa inni waan arge yaade ka'ellee kan isa dhoowwe jechuudha. Yoo tokko koo qajeelaa ta'uun akka barbaachisaadha dhugaan siniin jedhe qajeelummaan waan baay'ee nama oolcha. Qajeelummaan waan baay'ee irraa nama eega. Obboloota hin beektu bitire nattu eeyyaan iyyuu hin da'u. Innaa jechuudha. Akkasitti dhaani gaa'ee sabiraanis immoo wanti inni irraa fadheen darbineedhe. Meeriin maalidhaan haasawaa turtee nam guyyaa tokkoon argee. Guyyuun tokko maal hojii argitee diina isaa wajjin dhaabsiftee haasofsiifte. Nu tokko sitti kaaneerraa. Tokko manfasii taatee dhufaa jirta manfas. Maalidha yoo akkatti sirraa jibbisiisu muudichi sun immoo hojjechuudhaaf iyyuu siif hin ta'u dhugaa dubbachuuf wanti hundumti iyyuu illee kan irraa bareedullee daaniidha walitti naqaabbaasa bulbulaa si irraa garuu sirraa fokkisan kachappi jettee jechuudha akka dinnicha wanni ta'ee lafa maaliin siniin jedha lafa fajajaa wayii keessaa bahee akkasitti ennaa fajajjii obboleessa keetti gigim jettu baay'ee tokko nama jibbisiisa dhugaan siin jedhee jechuudha ifaan sirriin goone jechuudha. Innaa dammoo jechuudha yoo kasas tubaattaa yoo maal tubaattaa sirriitti deebisna minamina seettan immoo jechuudha biiniin fa'ii mi'a seetammoo mi'a seetammoo intala namaa hodhaa fidaa deebisaa sinii deebisna yoo ta'u baattan immoo salaalam dirasiyyuu in argattanii. Qo'annaa akkatti garuu waccaneen akkatti haasoftan mataan sinii dhukkubuu qaasin mataan sinii dhukkubuun jedheen. Ana margaa dubbachuuf viidiyoo namarra caalayyuu jechuudha. Saatii dhabisa duwwaa yoo sun ta'e kanneen irraa hojjechuu dhiisuu fi bakka maaltu nama cisiisan jedha dhugaa sammuu fiitii abdii gaariidha. Inni argamteetti bakka gammaddan. Baay'een keessan immoo ani baasee afaan Oromoffaan dubbisa malee Amaariffaallee xiqqoo waliin onna gammaddaniitu. Bakka madda dhugaan saniin jedhe maal nuti seexana moo nuti daabiloosii kan badiisa namaa fi du'a namaatti gammaanu daabiloosidha malee daabiloos immoo daabiloosidha inni nama nyaachuu nama kuffisuu beeka kanatti gammada malee maanna nama shirrixii kiyyaa dadhabni isaa isin qalladanii miti ammanaa fi sabskraabii naa godhaa bakka gammadda siniin jechuu jaaladhaa innaa jechuudha. Ruutaas taatanii Abiraamis jireenya mataa keessanii jiraadha bakka hojii mataa keessanii hojjedha. Viidiyoon keessan jechuudha mee duratti mee 400 ilaalama 300 ilaalama har'a garuu 150 yoo baay'ate 200 sin ilaalamaa jira jechuudha.
akkasitti maal gootarre daqoo gootanii allayyoo abgattanii jechuudha. Kun immoo mataa keessan jaalattaniiti gadi bu'aa jirtu namni labooda jechuudha. Maal sanyii maraatu mucaa tokko jirti goddanyaa koo jechuudha Suudii jirti. Kaza laafi TikTok irratti wal agarre. Allaafi TikTok nu jedhu basaayis maayimo nu galcha kanaan jenna. Innaa dhaqeeni nuti akkasumarra jirraa manamnanaa YouTube irraa waan tokko maaliif hin naalle YouTube maaliif hin hojjenne jedheeni isaanii mari'adhee jechuudha hojjedhaa YouTube isinii wayyaan jedheen. Achi anduratti ette hin tokko anduratti YouTube kan hin hordofu Ruuttaa fi Abrahaamini jaaladhaan tureeyyuu amma isaan hojii jinni hojjetu jette hojii jinni hojjetu anamma isaan daawwadhu amma kan daawwadhu Haimii fi Buruukee isaaniin daawwadha nagaan galaa kinu namni akkatti nama gaggeessa waan ta'eef nagaan galaa nama baay'ee na to'ee jira. Subscribe like gochuudhaan na jajjabeessaa isin jechuu jaaladha. Kootta hojjedha Oromoo kootta hojjedha walirraa hojjetu ilaamee warra iddoo mijataa qabdan warra lafa mijataa qabdan sinawwaama dhugaa isiniin jechuudhaaf taana sinawwaama waamichan sinii godha koottaati hojjedha. Har'atoon taane boruudhaan sin fayyada. Barnoota YouTube warra barsiisan jala deemaati amma nama jala deemtanii nama arrabsitan har'a yoo namni tokko subscribe si godhe boru nama lamatu subscribe si godha. Aniyyuu akka attuudhaan mee gargar miti ana hojiin hojjechaa jiru jechuudha. Innaa kaan dhaqee meedaa keessa isiniin jechaa jira isinitti himaa jira koottaati hojjedhaa koottaati ofittummaa qabdu eegafa meedaatti baatan ofittummaa qabdu. Bakka hin jabaattu waan baay'ee faayidaa irraa argamu osoo hin taane ifiyyuu jabinaadha. Kottu qalli dhisatama oduu dhisiti kottu nama baaruu dhisite jala deemte milmichi maalti godha suura namaaf fayyadamuun maalti godha namaaf qabsuun yoo si danda'ama ta'e nama guddis nama gargaara akkataatti nama gargaartu subscribe gochuun like gochuudhaan karra akka ta'e gargaaruudhaan kana caala suura namaa gacci goote mindinno suura namaa maalti godha suura namaa eessatti si beeka abbaan sun hojii keetu si beeka amantii keetu si beeka waaqa keetu si beeka kanaan achitti maayini kootta hojjedhu dhaamsa koodha.